Sodaata irra dhaabbataa jirra. Akkuma isin argitan jechuudha. Kuyyoo haaromfame biyyattiidhaan madda galii ta'a. Hambaa seenaa yeroo sanaati goree immoo teessoo mootummaa Itoophiyaa bara Haile Sillaasee kan turtedha. Manneen isin asii achi argitan kuni ijaarsa yeroo sanaati jechuudha. Haala kanaan dhagaa qofa walirra naqamee bara sana jechuudha. Qoonsila Ingilizii magaalaa Goreetti argama yoo dhufu wantoota magaalaa Goree adda godhan keessaa kan hin dhaga'e tokko teessoo mootummaa Itoophiyaa kan sa'aatii 24 jedhamee seenaa Itoophiyaa keessatti barraa'e jarri immoo sa'aatii 24 miti ji'a 7 fi daandii xiyyaaraa gisee sanattis teessoo mootummaa Itoophiyaa gatii taateef daandii xiyyaaraa gisee sanaa qabdi. Baankiin Abisiiniyaa baankii dameesaa sadaffaa magaalaa Goreetti banate. Lola Saambee namni Oromoo ta'e hin beekne hin jiru. Lola Saambeen kaanaanii hundinuu Iluu Abbaaboor yaadata. Lola bakka yeroo lammaffaadhaaf Xaaliyaaniin itti cabde. Egaa jarri keenya magaalaa Goreetti argamna kun qoonsila Ingilizii waan as keessa jiru. Seenaa durii magaalaan Goree akkuma sila isiniin jedhaa turre teessoo mootummaa Itoophiyaa turte. Bara sana keessatti qoonsilli Ingilizii as jira. Isa kana immoo waan achi keessa jiru isaanii wajjiniin daawwan kottaa. Balbala British Qoonsiliiti. Qoonsilaan kun kan ijaarame bara 19 duwwaa. Qoonsilaa kana immoo kan ijaarratanii Ingilizoota. Yeroo duraaf illee qoonsilaa kana kan bulchaa ture Mr. Walker jedhama. Mr. Walker illee nama yaaluu beekudha, hikimina nama beekudha. Manni jireenyaa qoonsilaa jira. Kuni mana jireenyaa Astorgaamiiti. Inni itti aanee jiru immoo mana jireenyaa qoonsilaa Halaafiiti. Kuni mana waardiyyaati. Inni goodaa kana keessa jiru immoo mana raayyaa isaaniiti, warra eegumsa deemsisanidha. Goodaa sana keessa immoo manni jiru mana jireenyaa Astorgaamii isaaniiti, turjumaana isaaniiti. Bishaan immoo goodaa sana keessaa harkisanii fidanii elektiriikii immoo jenereetara haala ammayyaatiin bareechan naannoo kana. Manni makiina isaanii gidduu sana keessa ture diigameeti malee fardeen baay'ee qabu turanii. Egaa Ingilizoonni majammaraa kan dhufanii daldalaaf dhufan. Goreen giddu gala daldalaa ture. Lamisaale warqeen kun ilkaan arbaa, gagaan waan bunni beekamaan kun Goree irratti daldalamaa ture. Bara duriiti qabe. Ingilizoota dura waggaa 300-400 dura maal ta'a ture bara sana. Kaaribiyaan tireederoonni daldala sarara dheeraa deeman jiru. Miti adda qayyaa, boongaa, jimmaa, gambeellaatti dhufu miti Goree irra boqotu hoddan. Jechuun amma weerartoonni Minilik dhufuun isaa dura gara waggaa 500 durallee giddu gala daldaltootaa turte Goreen. Isin karaa Duuphaa kana, karaa Asuusaa, karaa Matammaa daldalli cimaan naggaadonni 100 lakkaa'aman wal harkaa fudhanii daldala deemsisu. Bishaan Awurooppaatti oomishamu kun jedhamti qorqorroon, kopheen, huccuun, maashinoonni addannaa, qawween achi as fe'amee dhufa. Simmoo sila jenne sana gagaan kun warqeen suni biyya Awurooppaatti, biyya Arabaatti kan baay'ee barbaachisaa turan asii achi ba'u. Haala kanaan daldalli sun sadarkaa olaanaatti guddate. Yeroo hambaa 22 yeroo darbe kan amma galmaa'e sadarkaa federaalaatti qorannootiin galmeessine sana hanuma isaanii ture. Adda ta'e tokko immoo dhufe. Yeroo Ixaaliyaaniin waggaa 40 qophooftee bara 1928 dhuftee Itoophiyaa qabatte. Magaalonni gurguddaan Itoophiyaa keessa jiran almost qabataman. Haile Sillaaseen maal godhe egaa sameenitti rukutameeti. Paarlaamaa isaa waandiraasota bakka bu'oota isaa walitti qabee maal godhe magaala keenya gara Goreetti shifti goonedha. Eebila 1928 miti. Ixaaliyaanonni dhufanii eddana galuuf ji'a 7 waraanan. Yeroo immoo Goree dhufanii isaan qabatan Niwuziilaandii irratti Ingilizoonni maal jedhanii barreessanii gaazexaa irratti the second city of Ethiopia Goree invaded jedhanii barreessan. Teessoo Itoophiyaa ishee lammaffaa turte kunoo Ixaaliyaanotiin qabatamte waan jedhuun kanaan egaa Goreen amma sadarkaa sanatti beekamaa turte. Kana hundumaaf immoo kan ijatti banee wanni godhe Ingilizoota jechuudha. Ingilizoonni dhufanii daldala jammaranii karaan kunillee koobilistooniin kun maaster pilaaniin jiru kun hundumtu yeroo sana qabee riivolushiniin dhufe baankiin illee Dirree Dawaa Addis Ababaatti aanee Addis Ababaa Dirree Dawaatti aanee asitti baname biizinesi sana looddi gochuuf jechuudha. Sarara darbee immoo Awuroopilaaniis immoo lammiiwwan adda addaa jiru biizinesi fi interaakshiniin jiraata bara 1928 eerpoortiin asitti istaabilishitee turte. Haile Sillaaseen garuu kan dhufan bara 1943 dhufan. Egaa biyyi bilisa ba'ee waggaa 10 booda dhufan. Kan yeroo sana Haile Sillaaseen biyya Awurooppaa deemanii dippiloomaasii hojjetanii addunyaa dhufne jechuudha. Bakka bu'oota isaanii dhufanii biyya bulchaa turan. Galatooma seenaan magaalaa Goree haqiiqa dubbachuudhaaf kitaabaan barreeffame dhiisee isaan beeku. Seenaa kitaabni tokko seenaa Goree akkuma isaanirraa dhagaa turre ibseen fixu. Iluu Abbaaboriin seenaa isii keessatti, duudhaa isii keessatti, sirna gadaa keessatti akkasiin Oromoodhaaf gumaacha guddaa kennitee fi
gootummaa Oromoo akkasiin cimsite Iluun Abbaaboor gama kanaan eenyuyyuu baruu qaba. Waggaa meeqa jechuudha kun? Kuni bara 1915 waggaa 103 akababii jechuudha. Egaa jarri keenya kun magaalaa Goreetti argama. Gamoo yeroo sana bara mootii Haile Sillaasee gamoo turedha. Fooqii isaarra jira kun. Ammallee magaalaa Goree jira. Gamoon kun hambaalee seenaa Itoophiyaa keessatti galmaa'eera jedhan. Wanti kun immoo hin bareeda. Ijaarsa yeroo sana ture bara mootii Haile Sillaasee kan ture. Mootiin Haile Sillaasee gatii qaaliidhaan bitee akka inni namaa kenne hoogganaan aadaa fi turizimii godinaa natti himee ture. Osoo haaromfame immoo madda galii biyyattii ta'a. Ijaarsa gisee sana akkuma isin argitan dhagaa qofarraayi kan inni ijaarame G+1dha. Mukaaf dhagaa qofa wanta biraa hin qabu.